Faransaay biyyoota ardii Awurooppaa keessaa biyya hordoftoonni amantii Islaamaa itti baay'atudha. Seera dhiheenya kana baaftee wal qabatee Musliimoota hedduu muufachiiseera. Pirezidaantichi biyyattii Imaanu'eel Maakroon haasawa dhiheenya kana taasisaniin fottoqxoonni Islaamaa biyyattiif balaadha. Sababnis seera mataa isaa waan qabuuf yeroo baay'ee hawaasni mormituu ta'ee waan uumamuuf jechuun namoota hedduu muufachiiseera. Sababnis haalli jireenya biyyattii kanneen akka manneen barnootaa fi iddoowwan ispoortii garaagaraa biyyattii keessa jiran gariin seera amantii Islaamaan wal faalleessa. Kanaaf hawaasni akka hawaasa Muslimaatti hawaasummaan hariiroo qabaachuuf dirqama. Garuu pirezidaantichi kana mormuun yaadota wixinee seeraa baasuudhaaf deemu irratti afur akka kanaan dhiyeessaniiru. Wixinee seeraa kanas mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dhiyeessuuf deemu ibseera. Tokkoffaan dhaabbileen ispoortii fi waldaaleen biraa bakka barsiisa amantii Islaamaa akka hin taane gochuu. Lammaffaan imaamonni biyya alaa irraa dhufan hayyama biyyattiin ta'uu qabu. Sadaffaan deeggarsa masgiidaaf taasifamu guutumaan guututti to'achuu. Afuraffaan barnoota mana keessatti kennamu hambisuudha. Inni afuraffaan kallattumaan jireenya ummatichaa kan miidhudha warri jaanis jiru. Maatiin ilmaan ofii seeraa fi duudhaa amantichaa akka hin barsiisnes taasisuu fi jechuun warri qeeqan hedduu. Hayyoonnii fi namoonni babbeekamoon biyyattii dubbii pirezidaantichaa duula na filadhaatiif itti fayyadamaa jira jechuun qeeqan. Seerri kun amantii golga godhatuun hawaasa muslimaa hacuucuuf itti fayyadamuudha jedhaniiru. Yaasir Lawut falmaa mirga dhala namaa lammii Faransaay. Dur musliimoota hacuucuun yaaddoo ture. Amma garuu abdii ta'eera jechuun fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru.